Gabaasa ammee tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoo har'a roobii ganama onkoloolessa 1 isiniif dhiyeessa. Gabaasa kana waliin ani yaadannoo Oromiyaati. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti diina du'aa fi madoon adabuun mooraa tokko keessaa qulqulleesse. Irree fi gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti fudhatu jabeessuun injifannoo boonsaa galmeessaa jira. Haaluma kanaan tarkaanfii har'a ganama barii onkoloolessa 1 godinicha aanaa Jaardagaa Jaartee bulchiinsa magaalaa Luugoo keessatti loltoota Abiyyi Ahimad magaalicha maadheffattee jirtu irratti mooraa isheetti seenuun rasaasaan akaa'ee baarudaan macheessuun boombiin waadee tarkaanfii fudhateen mooricha keessaa ari'ee baasuun barbadeessee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota Abiyyi Ahimad irraa 30 ol ajjeesuun 22 madeessee 18 harkaan qabee jira. Gama meeshaatiinis qawwee AKM 23, rasaasa AKM 2000, boombii 5, uffata waraanaa, galaa waraanaa fi kanneen kana fakkaatan dugda diinaa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP Oromiyaa bakkeewwan garaagaraa keessatti fudhachaa jiruun humna diinaa hedduu du'a, madoo fi boojuun harcaasaa jiraachuun ni beekama. Tarkaanfii waboon fudhatu jabaatee itti fufa. Injifannoon uummata Oromoof. Maqaan keenya Dirribaa Nagarii. Godina kee? Godinni koo Horroo. Aanaa kee? Aanaa Shaabu. Ganda kee? Buqqitoo Horraa. Gara yeroo kam gara kana dhufte? Baranuma gooni barana qabanii waggaa 4 baqadhee waggaa 3 baqadhee afaffaatti na qabanii hojii dirqama namaanii. Dirqamaan immoo fedhiidhaan? Dirqamaan qaba. Maatii ijoollee 8 irraa ammayyoon guddisuun jiru. Kunoo na beekamu. Amma immoo galaa karaa wallaalee waanii. Ayyoo rakkoon hin jiru galatoomina kan gadhe. Maqaa kee guutuu ammaa kaafayyuu kana? Saantaa eenyu? Yaadataa eenyu? Godina kee? Godina Horroo Guduruu. Aanaa kee? Ganda kee? Bara kam gara kanatti dhufuu dandeessa? Bara 2017. Dirqama moo fayyaadhaan? Soo godina keetii bakka irraa hojjettu? Tuutuntaala hojjetu? Dirqamaa qabamtee gara kanatti? Malee fedha kee miti jechuudha. Ayyee galatoon. Maqaa kee guutuu ammaa kaafayyuu? Tamasgeen itti chaajoo. Godina kee? Godina Horroo Guduruu Wallaggaa. Aanaa kee? Aanaa Jaartee. Ganda kee? Yeroo kam gara kanatti dhufuu dandeessa? Bara 2017. Yookiin immoo dirqamaan dhufte? Osoo qabeenya jireenya dhuunfaa kee hojjetattu jireenya dhuunfaa qabamte? Ijoollee 6 osoo guddifachaa jirtu ijoollee 6 irraa dirqiin qabamteeti gara kanatti? Dirqii qabamee fixaafiitu walii Ayyee galatoomina kan ta'e. Guutuu agaa kaatayyuu. Godina kee? Abaaboo Guduruu. Horroo Guduruu Wallaggaa. Aanaa kee? Abaaboo Guduruu. Ganda Guuruu. Bara kami gara sirna kanaatti kan dhufu? Bara 2017. Keetiin immoo dirqamaan gara kana dhufu? Bara kami gara sirna kanaatti dhufuun kee? Bara 2000 bara 2000. Astaamuu Indaalee eenyu? Balaayii. Godina kee? Magaalaa Shaabu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa. Aanaa kee? Magaalaa Shaabu. Aanaa magaalaa Shaambuudha? Bara darbee dhuftee jechuudha. Fedhii keetiin immoo dirqamaa qabamte? Dirqamaan akkamitti qabamteeti? Mana dhugaatii tokko kan jira dhugaatii Achaasan urgiin jedhama. Ganda guddannee sirbaa keessa aanaa kompooschaase. Godinni kee? Horroo Guduruu Wallaggaa. Horroo Guduruu aanaa kompooshaa. Gabaree ijoolleen guddifaa. Mana namaarraa osoo gabaree boqqolloo naannachaa jiru maashiniin dha'ee boqqolloon qollee qaradhaa fi afalliin koo jechuudha. Kaabileen narra bultee halkan barbara namaatti naa qabdee dirqamaan na fittee kallattiin bahuun dhaabee amma kallattii bahuu abeen as dhabee taa'ee malee jaalladhee abbaa qabu haadha qabu ijoollee guddisi ijoollee sadi tuudha. Isheen amma isaan maachuu akka namaa laalti furii isheen geenye gabarii namaa galuu tikkee namaa galuu akkaataa kanatti dhufee malee dirqamaan qabu.